هاتي بريد ديناني خراخنا دفتي ايجي جيجاني oromoon hoggaa mammaaktu mee suuraa tana laala kaleessa gaafa nuti ummanni waabiyyaa kuni diini raajaan qabni wanni isaanii gartee siyaasaa dalaguudha fakkeessuun beekamanii duniyaa garaa guuttachuudha duniyaa irratti tujjaara ta'uudha abbootii qabeenyaa gurguddoota waan akkasiitu isaan yaachisa ogaan sheekotii teenya nu yalaan tuqina hoolayyiin takkeechuu hoolayyiin isaan jalaatu sheekotii teenya nu yalaan tuqina sheekotiin teenya maaredha jettee ahli sunnati wal jamaa ulamaa'ota diin kan as fide kan haadha fi abboota keenya akaakiyyoota keenya diin barsiisee islaaminaa tana akka isaan baratan godhe islaaminaa bareedduu tana xiqqeessaa turan warra akkasii jedhanii ummata gartee fokkataa kanaa hojii deemanii xiqqeessaa turan. Arraan tana garuu wasaka jara kanaa fokkina jara kanaa hujuma isaaniitu baasaa jira jechuudha. Ganallee hojiin isaanii gayyaasuu teessi waan jarjaruun qabnu teenyee eeggachuu qofaa jechuudha nuti gartee. Subhanallah. Yaani namni arraan tana kanarraan baranne ganallee gama fuula duratti illee barachuun taa'u jechuudha. Gowwaadha maraatadha sammuun isaa nama hin dalayneetu ummata kana jala olii gad deemaa jechuudha gartee. Saniifuu ummanni waabiyyaadha amma kun akkasii lakkii sheekotiin teenya nagaa qabdi jechuun dandeessa salaa akkasii miti wallahi sheekotii wahabiyyaa takkittiin tokko hin caalu hundi isiitu takka warra garaa warra fakkeessituu warra Allahu akbarii kadhatti deebisee ormanno kun Allahu akbariin isaan biratti amma kadhaa qofaafi katubatamtu na'uudu billah nuti yaani rabbiin itti gabbar rabbiin itti abbanna garuu rabbiin itti zakkara isaan ammoo Allahu akbarii kadhattiin deebisan maallaqa eenyu caalaa kenne mee ahli sunnati wal jamaa tana mee billah alaykum guyyuma tokko isii gayyaatee waa kadhattu isii gabbaatee gartee waan hin taane haasuf mee nagarsiisaa billah ummata kanarraa ta'uun kiyya alhamdulillahi rabbil alamin wallahi lazim ulamaa'ota keenya warra gartee durirraa haga irratti illee diin qofa barsiisu kanarraa ta'uu kiyyatti alhamdulillahi rabbil alamin karaa kanarratti sabbi sabaatan waa kannu karaa wahabiyyaa ammoo qoshaashni isaanii gayyaa jira namni keenyallee ni hubatu qaba akkanumatti akka maraatutti akka nama ijaa fi gurran qabnetti olii gayyaa'uu dhiisne xiinxallee diin haqaa eessa akka jiru haa hubannu warra suuraa eebbisuu fi warra gartee qeessii guddisu kana jala deemtanii yoo suuraa eebbisiisuu fi qeessii guddisuu taate malee waa'ee diin biraa argachuun hin jiru tana ifitti gatima.